Edugada senam dursuni akalama kaba gampokon akuma mantana Abdullah Beretti hiddumman keenyas mijirti hiddumma qabana nuhi Amir Muhammadis gara bullata geysile itti dirmanne sire sarratti deebisne ugada din keenyas tokko Atahu ammo hiddumma keenya san hawallaale isini inumahu gaafa Amir Muhammad sawwayyaadha hanu dhibe Abdullah sihihu yadu gaafetan jee amirticha baareese jiraannoolidhaatis ol godhateeti abbo dhuguma laal dhugaa rabbii san dubbannu taate laal saa dubbachuudhaafis yoo kan isin bir'anne taate haqa inni maal qabdi turkii fi misra jala seene kan dubbii hin micciire kan oficcisiisew Abdullah kanan jaani je'ee irratti ida'eefi boo barbaan namuuni beeka hay ammaan tana hamtuun dhufnaani amboomni malee ka Abdullah fagoodha hay ammumahu namni lafa wal shakke muka wajjin koruuti akka umatti wajjin loluudhaa teenyaa'usa jedhaniintichi baabbileetis itti aansuudhaan mee takka salaam alaikum jedhu gaastachi warra hoomee hadiida waaleedii dhufee adeemsa dubbii tanaa faalkaasiidha jijjiiruudhaaf namni qalcha'aniiti gurguruudhaa fi gungumuu dhiisanii usamii caqafachuu eegalan akkaataa ammaan tana itti jirtan kun sirrii natti hin fakkaatu ani wanni dura haasawamuu qabaatis ammaan tana tadu eegalanii wal minnaa guudhaa miti bar ammaan tana yeroo tana keessatti kan tana haasoo hin qabnu bar yaa obboleeyyan kiyya habaleedhaatu mormara nu dhaabbata hay laal ammaan tana lama bulleeti jirraa beeka as yaabataa kanaa eega dhufne kanaafuu gama dubbii firiidhaatti haadachaa nun ja'ani namni yaada kana irratti walii galaniiti amma mari'achuu eegalan ijoon ammaa tana honoolaal jee ajajaan waraana ituudha hancaba ituudha hafee qeeroo hammataa fudhatee dhufe ilmi yaayyaa alii sireedhaatis duuba wanni beekuu qabdan wanni takkaatu jira nuti Oromoon diina tuffanna diinni ammoo hin tuffatamu diinni nus hin tuffanne nutis isa tuffachuu hin qabnu keessaawuu mikhilkhil baanan kun ammaan tana hadurin seena faranjiinis ni gargaartee jamboo namticha yoo tooftaadhaan lolle malee dubbii tana laaftuudhatti hin fudhatinaa yaa qixicha lammiitiyyaa je'eeti hammeen diina ammaa hime ilmi mucee amma muceedhaa kan carcaree dhufe kunis yaaboo gaafa dura laal jarri kun amaarsaan tun gubbaa gad dhuftu san abbaan kiyyafaan rabbi raamataa godhuufi akka isaan itti deebisan bakka isaan qubatanitti halkan marsaa isaanii tuuta kanniisaa gaaguramee qaantam halkanuma kana geessaniiti hurgufaa bulanii hoggaa aduun baate muka sonsaa addaanuudhaan qaama dibatanii nafxanyaa habaleedhaan seenanii osoo isiin dheefa kanniisaatiif mataa awwaaltee ija guduunfattee babbatachitu qaqqalanii fixan akkasitti dargeedhaa fi sharinnatfaa gaafasan deebisan eegas walda gabreen wanni abbaa kiyya mormaa gad awwaalee ajjeeseefis tanaafi jeeti akkaataa tooftaadhaan itti lolan dubbateen saduuba abbaa keetii waa taphataha eega mormaa gad awwaalameelleedha mee wahiin si himaa takka nagga godhu jee akka nama suutatti gurratti itti hasaasuutti walda garbeetiin hinsaan gurra huddutti irraa fuudhe walda garbeen eegasanii eega gulula marate wahi gatuu deebi'e
je'ee garaatichi ammayyaa manguddichinis. Beekaa hundi keenyaa'u haa yaada wal jijjiirrannu bar ilaa hojii namuma xiqqashooni haasaadhaa jirra warri naannawa kanaa kunis dubbadhaa. Je Amir Abdullahi akka hundinuu hirmaatan godhuudhaaf gama manguddoo abbaadhoo achi garagalee. Jaarsi abbaadhoo hamuun sammuu saayixee manguddichi areeda dheeratus xiqqoo sammuu isaa akkanatti ol cillaayfatee samii keessa eegaadhaa tureeti. Bar jee hoggaa haasa'u eegalu. Bar dubbiin karaarra jirti laal tajarri ituudhaa jee tanaa yaadadheetiin xiqqoo yaadaan bobbahe akkuma isinuu jettanitti lolli tooftaa malee hin ta'u. Yeroo durillee humnaanis wayita'eefuu ni loltaati. Amma zabana boodaa kana zabana qaroomaa kana lolli humnaa ni hafe. Zabana kana laal khayiree qabu bineensa dhukaa'u kanagaa maal jettaniin qawweedhaa fi madaafaani lola. Kunis tooftaadhaani lola laal. Ammaan tana yaayyaa alii sireetii fi mucee amma mucee osoo akkasitti hanni isaan dhimma bahuu baatanii tooftaadhaan osoo deemuu baatanii walda gabree ni danda'ani. Kanaafuu laal zabanni ka tooftaatiin ja'ani. Jee Ahmad Walenboodhaatis itti aanseeti bootun wahi gaafii qabdi. Hai nu haruma harkaan qabne kana dhiisiiti jamaaliin biyya gamaa arabni baashaan duuchisu sunu hai handassaan baasaniiti madaafaan nu fixanii cabsaniini je'ee qabaniinsa gaafa turkii yaadachiiseen. Saboo maal dhawattan hai bar minilikiis ta'u humnaan cabsee as geesseetani shawaa kana kiristinnaa kaasee kaan gosa itti galee kaan intalatti kennee firoonfachaadhaati aqliidhaan gabroomsee bar laal anattu gaaf meeqa laal yoo gabbartan sintuqu harar guutu siitu bulchaa atummaan akka gaallaa tanaa hin ta'iniiti gama kiyya gorii naan jee hoggumeeqa natti ergaanuu hai anuma jalaa didee malee. Jee Amir Abdullahis bakar waareedhaatis waaboo dubbii tooftaa maleedhaas wanni taatu hin jirtu. Tooftaan laal tan duraa maas ifii wal amanuudha. Warra wal amaneetu sanuu tooftaa waliin baafata. Barboo gumaatu gurrattiin qicatini malee wanni keenya malli keenya durdhume ummanni keenyas duraanuhu maayimaa isaa fi walaloodhaan fixaniiti jirani. Jeeti xiqqoo akka namaa yaadda'uu tahee walaloo geeraraa kan gaafa caba ituudha ja'amutti san yaadachiisee juudhatti seene. Qoobii afuuftuu godhee farshootaa habbuuqqatee abbaa jedheeti na waame. Gosatti nagalchiisna gunate sa'idoo dachitooti laallate aboo sobaani na seene oromoo lammii kiyyaa baaqaa roorroonnaniiti way mucee amma mucee gaafa soonuma beekee garii boolla qoteeti yaayyaa alii sireedhaa ta'eenyumaatiine hanni isaan itti duulee qabrii awaasi godheeti foonii morga isaanii soora sareeti godheeti way lafee warkeessaa wanni cabsaan jirtu yoo waliin cabsan malee waliin isin cabsan oromoo lammii kiyyaa amma yoo beeytan malee bar illaasuu hanni garatti naafe hadee qabrii jiru dhiisi hajjiruu sheenaannatti hafe. Hundi isaaniituu ilmaan ija maraniiti yaaddoodhaan godaananii bakka tatta'anii ragaduudhatti seenan. Asoosama gabaabaa booda wadaay galmoodhaa. Akkam seetan ammaan tana sa'aan rabbiitis deemaadhaati jirti. Diinninis nutti as deemaadhaati jira. Kanaafuu akkaataa itti lola keenya kana qindeeffannu godhachuudhaaf mee duraa Abdullaa mootii akkaataa mililik baanan itti jiruu fi
waan takka takka haan hubachiisu akkaataa duudha sanirraa kaaneeti itti deemna je'ee yaada gama Amiir Abdullaahi deebiseen. Amiir Abdullaahi eega Arabni biyya dhiisee fi deemee as toora waggaa 5 kana Minilik takka lama itti deddeebi'ee Harargeedhaafis gurmuu isaatii fi kanarraayis kan ka'e isaltillee taansa wajjin waljijjii irrachuu isaatiis kanarraayis inni ammas jalaa diduu isaatii fi eega Arsii fi Baale cabsee ituu seenya kana ammas akka gabbaru dinni namaayyiidha ergee fi barbaree qunnaa tokko erginaaniifis innis gama isaatiin qunnuma inni ergee fi sanitti xaafii guutee akka ergeef ibsee fi kanarraa ka'uudhaan Oromootattis akka lallabate ibsee fi amma tanaa fi tana jidduu eessa ga'eeti jira jee Bakar Waareedha. Bakka ammaan tana diinni jiru innis quba qabaatullee afaanuma Amiirtichaarraa dhaga'uudhaaf. Amma ona oborraadhaa kana gama achi aanu hara kunoo gooroo guutuudhaa tana qubateeti barooda jaan jeeni Amiir Abdullaahis haa ar'aan tana barooduus borunuma mar'ata jeeti haa ta'u ammoo humniti isaa hoo hangamni geessi jaan jee gaafate ammaas Bakar. Kanga ragaa adda addaarraa hubadheettii fi seenaa isaaniirraa kan durirraa agartee harkatti ati 40 ga'uun oolan jeeti deebisee fi Amiir Abdullaahis hoggaa Bakar Waareedha. Waafoo eeysa hordaan wahii waan wal dabarfattan waan walit dhaammattan qabdanii je'ee gaafatu. Sunilleen waliidha meega humniti teenyaas gartee hangam takka akka taate beekuudhaaf isinlee meeqani taatan jeeni Amiir Abdullaahis namni cal ja'aniiti ija keessa wal mul'achaadhaa usan humkudhaan wahi hanqattanii jeeni ammaas deebi'e ammaas ni usan. Amiir Abdullaahi isaan hordaa gaafannaan deebisuu dhabuu isaatiif jecha lakkoofsa isaanii akka hin qican galteetiifi hayagaa laal talakkoo isaallee ganama hoggaa takka duula hundaa'uu gaafachuu ni dandeenya ammaan tana wanni fardiidhaa takka akkaataa itti waliin wal eemarre waliin lollu haa murteeffannu je'ee yaada dhiyeessee if bir'achaadha. Ammaas jabu cal'isaniiti ija keessa wal mul'achuudhatti seenan. Haaji Najiib kanaan ammaatti hin dubbatinis hiixachaadhaa ol qillaayifateeti. Dhugaadha akkuma gartee ammaan tana Amiir Abdullaahi Muhammad mootiin keenya ja'anittiin hoggaa inni jiru bodhaadhati siifi mootiidha malee nuufi miti je'eeti afaanittillee ija itti baasee son qopheessi mana gatoo danniitichi nooleedha. Hiddat Najib laala ta mootummaadhaatii fi tuni adda ammaan tana waan waa'ee mootummaadha haasanu keessa jirru san haasamuun inni akkanu ameeruu fi inni akkanu mootumuu san guyyaadha qabdi haasoyni hundinuu guyyaadha qaba je'eeti ofaarratti ba'ee fi yaada tasgabbiidha fida Amiirtichi. Eenyu akka haa mootumuu eenyu haa amiiruun ta duraanuu eega Arabni baheas nu faffacaaftee akkana nu goote ammame tun haa dhaabbattu laal amma taanuma biyyaa tana gartee fardeeffachuudhaan loluma ammaa kana akkaataa itti duullu ammaan tana haa murteeffannu laal waan ittaan keessa galuun hin barbaachisu isa addaan dhaynaa miti sun nagaya lafa nagayaati haasawamti jee aboonnis waaltichi Amiir Abdullaahi cimaan Bakar Waareedhaa xiqqoo dhibaaweeti. Waatoo jala waatu jiraa jetti manguddoon gaara mul'ata jee maaqee duuba akki silaa Abdullaahi itti nu mari'achiise akkuma yogaa ka Haaji Najiib keessa bute tun nu facaasuu baatte jee qalbii lama ta'e. bar'ee mana diigaan galgala dhufa jee orfoonis garaattichi himuun.
moolidha hariifu jecha haajina jibbaa dhabdeesse daranuu hin xinnaaweti. Mana kam diiga? Mana eenyu jaare diiga? Yaa orfo fa'i fi nutummaan walii galle antiyyaan dubbummaan teessanuu bitaana galchiteeti jirti. Hayi nama wal ta'ee tarkaanfattuu jiruutu mana diiguudhaaf jaaru jinni haasawa. Amma afaan wal maraadhaan ooluuti haa mootummaa barbaadus bikka itti mootamu haa barbaaddatu. Nutis akkaataa diina itti dhoorkannu irratti diina itti deeffannu hunda haa wal marihannu. Jedhee harkaa facaase. Yaa obbo Mareeny barjarri waa humaan balleessine habinigaa nurraa saaqee akkam fakkaanne nu godhe keenyuma kanaa huyi. Jeeba harwaareedhaatis garaatti tanool'ee Ali Mareenitti nisee. Saboo maaliif akkanatti wal danqitan yoo haqa walitti haasawan maaltu maal taare? Je'ee Hargaayaas falkaa dubbii taraa jibbee. Hayi yaa Hargaaya. Je'ee jiraan moolidhaa Mareen dubbii huutee dhuunfachuudhaaf. Yaa Hargaaya jarri keenyas akkumatti jira. Keessahuu eegammaan tana Haaji Najiib haqa hime kana awwaa hedduudhaan harka. Laal ijji gaara duuban agarre tan mutaadhaan if keessaa guuranii jaan. Waan haatee edagarte ayyoonis edagartee jettee ni jaan ilmoon hoolaadhaa ilmoo qeeransaatiin. Duuba badaa yeroo akkana taateetu tananumu deemaa jennare. Je'eeti xiqqoo mataa buusee haasawa isaa itti fufe obbo Mareen. Aboo haqa himaadhaan isiniin ja'ani. Hayi haqa himan furmaanni ni dhufa firummaanis hin baddu. Mee takka laal haa wal mari'annu takka qofarratti haa walii gallu. Sawanni dhangala'aa hundarraa ol tinnee wal yaamnee duuda fugugirratti wal geenyeef hayi siree mootummaadhaa deebisuudhaaf moo roorroo dhorkachuudhaaf kana wal bira qabne haa laallu. Antiyyaan na dhageessu yoo mootummaadhaaf yaatan akka feetan isin duran dhaabbatu. Keenya duraanuu maqaan qooqaadhaa miti. Kanaafu akkaan ani na fakkaatutti gaamma ejjannootiyyaan isin himaa beekte maqaan keenya hin tolu. Akka nu baasus nuutu beeka. Akkina fakkaatuan akkana. Ka'ee Abdullaahi hooba isaaniitu ijarra rapheeti xiqqoo akka if bir'atu taa'adha. Yaa obboleeyyan kiyya laal keessahuu Mareenii fi Hargaaya wanni ammaan tana itti jirtan tun baaxili ati laal maal seete akkana fakkaatutti. Je'ee Mareenii fi Hargaayafaas ijarra baasee keessahuu Mareen isaa ija isaa dhamala sanbanee hidhii isaa if alanfatu ni mil'ate aniirtichi. Maal gaa baaqil kun? Je'e Mareen jecha kana addaan baafachuudhaaf haasawa Amiir Abdullaahii afaanitti gargar muree. Amiir Abdullaahis akkam je'ee akka itti deebisuu fi akkam je'ee akka dubbatu itti yaadaadhaati. Baaxiliin jee malee baaqilii miti. Laal baaxilii jechuun kiyya akki ammaan tana itti jirtan kun yaada keenyaa miti. Najiib anis wanni hin lolaaf tanaaf mootii keenya jechuun isaa laal ammaan tana saasanitti yaadnu miti. Je'ee takka morma isaa gamana deebisee takka ammaas gamas deebisee Mareenii fi Hargaayaas hunda isaaniitu ni mil'ate. Dhagaay Abdullah. Jeeba harwaareedhaatiif. Dhagaay Abdullah. Barjara keenyarraa wanni laaltu hin jirtu. Duriis taatu wanni itti walitti mufachaa oollu dubbii mootummaa tana. Yoo dhugaa feete nuti waan mootummaa jaan tana laal dhagayulleen feenu aadaa keenyattis heera keenyattis hin jirtu wanni tuni. Mootiin Waaqayyo qofa beeyna nuti. Yoo ta mootummaatii deemtan ammumaan dhugaa wali himnee yoo gargar yaane irra nuu wayyaadha hin beeynu ta mootummaa. Wataan galmoodhaa xiqqoo laagaasaa haa xaawwachaadhaati. Mee bakar dubbiin teetiitiin ta mootummaa aadaa Oromoo keessaas akkan jirre
إسانو نبيخاني درا بكا جيتشسون إرى بركة يولال جئي جمع أمير عبد الله في حاج نجيب قاقلي أنا موتي جيتشون كا أما خنو عمرو جيتشو دافي ملي جئي حاج نجيب أصلا في الأكل سنة منا وصوت بچو بات سواتي جئي جيران نولي دا مرين ما اسم الرلم بيخوتي دبين كيسان توني وافال كانت تنتولي جئي تتي المياه علي سريداتيس تسكبي أمراف اسم الرلم بيخوتي بر خليات داداتي لالو دا تجرا غافا وانيا كاناتون رفته يو ايقنات امتو قد امالي كانتو تان نمار كابل لي سلال yaada dubbii teenya wajjin hin deemne hoffifne yoo bira kunne wayyaadha na fakkaatti gooni taati jennaan harree galle hin taatu jennaan harree galle jee ja'annamtitti waan dubbii hinxanii micciiraniis hin qabneti ammaan tana lalle yaada isaanii lalle haa baqala godhaniitiin lafa nuu kaayani yoo tun tahubannoodha nuu taate male nuti waa nama dubbiif jalatti akkumitiif يوتن توبات أمو أما أمبودان لال ورانا خي اللون ليسيتين دوي بيتين قرتس أمر راي قالي جئ مرين أجدان ورانا نولي درنو آرين بسو أمير عبد الله ببيتن أبني سوءات من أوليتي قد أبو أتجروتي يا ها كتي تلم نتيا واني دولي الدون نجلا عافيفو دبيتنا في نتفكاتيان أمان تنا نتي mari gune murti gune warasti bukna gune lalu kenya garane tu wainap ni halal shirani mata wajez ha ittifufu bati irra dan tangkabnu nuti ammo hoba kenya yolol nuftati ya dabra irit ida apan taris ali abdullah bukti taramu ibdeti mali bura fataim gam tukun yanti asuni an godani hoga fatau harahan annas din asiyat tada dufun abdullah moti da marteti mata holt achifte inana ta isra fodeti ina fakhaye qulu ma tabbi da hisa anana bukachada najib akhakuta Ruptana sangat cisuudhaaf hin tasgabbeessuudhaaf tattaaffii maayyiidhaa godhuudhaaf. Haaji Najiib isa na gaafatee dubbachuudhaaf qalbisullee hiree dhabuu isaatii fi zullaa'ee bahee huccuun osoo isa hanqattee galma keessaa ala ta'e. Haaji Najiib biyya arkatee dubbii gaggaafateetii fi sirraa deebisuudhaafis hiree dhabuun isaatiif gad bahullee jechi inni osoo hin yaadin osoo ittiin yaadinee fi osoo ofirraa hin eegin darbateef hafaan qalloo biratti bufachiisuun isaa ammoo itti dhaga'ama. Hadaranii isa aarse ammas Amir Abdullahi dur yaamina keessatti illee hoggaa kabajaa mootummaa isaa irraa tuqan bufachaadhaa kan ture har'aan tana hoggaa mootummaa isaatiif jecha hafaan qalloo wallolu itti tumsuun isaa akka malee naafiftee jira. Osoo amirtichi isaa wajjin kan mootummaadhaa kana dagalche ammas akka dubbiin biraa dhalattuuf garaan isaa wallaaleetii miti. Hundumaafuu Haaji Najiib bifannoodhaa fi naasuun sheenaadhaa fi qaaniin irratti wal ga'eeti gaafa mariidhaa keessaa bahee tusiina waa keessaa takka jala taa'ee samii eegaa yaaduudhatti seene. Muraan akka hoggaa galgalaatan osoo hin ta'in amma hoggaa laalu jijjiiramteeti jirti. Ergannoodhaa fi tiisitiin hundinuu gugguffamti jiran. Wanni hundinuu akka tokko tattaaniiti jiran. Hundinuu kan kophaa mataa buusee if keessatti gayyuusu malee hamal keessa yaa'ee wal odeeffatu hin jiru. Osoo wanni mooraa akkanatti shawaa keessa tana oliisii gad qabee urjii samii keessaa laalaadhaa taa'uuti waardichi tokko faallisaadhaa dhufee isa bira ga'e. Aboo! Je'een if gubbaadhatti ilaalaadha. Je'een ammas kan dhufe kunis waardichi owwaachuudhaaf fedhee usuudhaaf fedhee. Eenyufa? Je'een waardichi ammas deebisee. Ana Najiib bar. Je'een ammas akeekkachaadhaa fuula keessa eegaadha. Hai! Haajiiza! Je'e waardichi itti aansee ammas suuqa itti as ilaalchaadha. Eessaa deemta?
جئين حجيجي بردران أدوسين لا لجيتين ديما جئ وارديتي osoo itti afdaachadhaatiin haasa'ee osoo dubbisaatis hin fidhatin hajiijii afaanitti mureeti adduus maaliif barbaadde je'een lakki wahumaatillee miti wahuma saniin akkam goone jechuudhaan barbaade waan akkam wahuma gartee reefu akkas godhaanii jaansan saniin baanaa bar si ammaas waardichi xiqqoo yaadaadha maali wanni godhaa isiniin jaan tun je'een ammaas hajiijii jararee fugarte khararrame sajansan ha in amma wardici sarakambo hay sajate kuban qabdu watinni daginyan hani jaru kulamu ti amma hadin jidde hay alwani fi ketun dagenyati ti hadin tarifu har afaniti wal gangaltani hatta kai qabaman san hin dagenya jechuudhaan amma sanis qabdee dubbii sansee isaaniqa je'een waardichi hafuma dheeraa tokko darbaadha duboo je'een hajis bakka akkanaa kanatti sagaggaalummaa yaaduun isaanii ajaa'ibatti taate rabbi rahmataa godhuufiga je'e waardichi ammaas osoo hin fidhatin rahmata akkammoo je'ee gaafate hajiijiin ammaas naasuudhaan maal jennaanire je'e waardichi hay doonitu eewanchar eegabar ammaan tan ajjeesnee dhufne maal immoo nuti maal goonaga maal beeyna amrii mootiidhaa godhuu malee subhaanallah maaliif yaaboo je'ee hajiijiin sagaggaalummaadhaaf jecha ajjeefamuu isaanii baasa itti taatee ha'immaan ija maran kun boo'uudhaaf sodaate hay isaantu alafa dandameessa hamilli bira dhaqee itti mootii keenyaa gurguree dhufu je'een waardichinis yoom dhaqammoo je'een ammaas haji sagalgala kana isaan lachuu barbaannee dhabneeti bar namni keessummaa oolma qudhabamee isaanii diinaa wal qunnamanii dhufu qaqqabneeyne akkasitti Amir Abdullahi reefu akkuma halawjee gabbaa'een ajjeesaa nuun jedhanii amrii nuu kennanii akkasitti mala goone hoggaa waardichi kana himuuf hajiijiin dogoggoraan ummuu jaraatiif seenaati osoo hin gaafatin osoo hin gatanin bakka isaan turan san himuu qaanfatee himuu dhabuu isaatiif quba ifi nyaachaadhaa garaa keessatti if gabboo'uudhatti seene amma booda himes gam tokkoon daramuu mooticha Amir Abdullahi aarsuudhaa fi karaa kaaninis dubbii ifitti harkisuu waan taateef arraa tasaa walitti qabateeti osoo garaan boo'uu afaan haxaawwate